Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu naannoo biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanaala kana sabiskiraayib sheer laayik kooment gochuu hin dagatinaa. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gabaabumatti biyyoota inni qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomaan riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Bahareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Turkii liiree, Ijibshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Gabaabumatti guyyaa irraa biyyoota 20 akkuma beekamu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 qabadhee dhufa. Har'arree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana immoo hooqa qannaseetuma jira jechuudha. Akkuma kaleechas akkuma inni gaddara qannasee ture har'arree kan kaleecharra qannasee jira jechuudha. Gabaabumatti naannoo biyyoonni 16 qannasanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka Ijibshaan paawundiin akkuma kaleetti jira. Yemen riyaaliinis akkuma kaleetti jira. Birriin Hindiis, birriin Paakistaanis akkuma kaleetti jira jechuudha malee kanan qabadhee dhufe keessa biyyoonni 16 qannasanii jiru jechuudha. Karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan salphumatti guyyaa har'aa hiika qannasanii jiru jechuudha. Guyyaa kaleerra kan gaddaara qannasanii kan jedhu viidiyoo kalee keessatti hojjedhee tanan jira jechuudha. Qannas naannoo birrii 2 birrii 3 saantiba 20 saantiba 30 qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'aa gabaabumatti qannasee jira jechuudha. Karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraacha jechaadha. Kanan jechuu barbaadu immoo yuutuubiin kuduraanii eebbisee sobee horoo kan jedhu gubatee jira yookaan dileetii na jalaa ta'ee jira jechuudha. Chaanaalli sun chaanaala guddaa ture akka carraa ta'e na jalaa dileetii ta'e. Kanaaf warroonni duraan chaanaala kana sabiskiraayib sheer laayik koomentii naa barreessaa turtan amma inni waan gubatee jiruuf kanarratti waan yeroo hunda guyyaa hunda hojjedhu isa kana sabiskiraayib sheer laayik naaf godhaa jechuudha. Chaanaalli kun hankiyyaa jechuudha eebbisee horoo jedhee tanan banee jechuudha. Inni sun dileetii na jalaa taanaan salphumatti warroonni duraan maatii naa tataniif jirtan isa kana inni sun waan badee jiruuf isa kana jalatti maatii naa ta'a sabiskiraayib sheer laayik naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma Ameerikaa doolaarii irraa hin kaa'aa jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 50. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 14 fi saantiba 01. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 1 fi saantiba 46. Hoomaan riyaalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 9 fi saantiba 18. Duubaa dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 87. Birriin Duubaay ammoo duraatti deebi'ee jechaadha. Dhugaa baay'ee qannasee jira. Akkasumas Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalirree akkuma kaleetti akkuma gaddaa yeroo dura darbee sanitti deebi'ee jechuudha. Birrii 41 fi saantiba 99 jechuudha. Yeroo dura darbees jechuudha. Ji'oota darbe keessa akkana ture jechuudha. Dhugaa bakka duraan turanitti deebi'anii jiru jechuudha. Birriin Saawudii fi birriin Duubaay jechaadha. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 13 fi saantiba 94. Bahareen diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 18 fi saantiba 35. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 63. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 13. Iswiis firaankiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 90 fi saantiba 53. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 9 fi saantiba 06. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan
birrii 100 fi birrii 77 fi saantiba 85 kuronnaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 31 turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 08 Ijibshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 10 guyyaa kaleessa kanuma ture jechaadha. Ijibshaan paawundiin birrii 3 fi saantiba 10 jechuudha guyyaa kaleessa. Kan itti aanu yemen rihaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64 kunillee guyyaa kalee kanuma jechuudha. Birrii yemenillee akkuma kaleetti jira jechuudha. Kan itti aanu Israa'el shekeleen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 87 kan itti aanu Paakistaan Awurooppiyaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55 Hindii Awurooppiyaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafamaa oole yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun karaa Itiyoo Bilaak Maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Kana sharafachaa oolan yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtan fakkeenyaa fi birriin biyya Joordaan diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtan diinaara miti jechuudha kan fudhattan doolaariidha jechuudha. Akkasumas Beeruut irree yookaan lamneen birriin biyya sanaa paawundii jedhama. Paawundiin Beeruut baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemen xinnoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaa birrii tokko hin taatu jechuudha. Birriin achi tokkichi birrii Itoophiyaa hin guutu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beeruut isinillee warroonni mana madaabii jirtan doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti doolaarii 3 naannoo doolaarii 3 maqaa ta'e Ameerikaa doolaarii jedheen jira. Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaariin jedheen jira. Doolaariin immoo naannoo doolaarii 10-20 ta'uu mala jechuudha. Biyyoonni garaagaraa maqaa doolaarii kan qaban baay'eedha jechuudha. Akkuma beekamu egaa isin kan fudhattan jechuudha. Keessattuu warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa karaa Itiyoo Bilaak Maarket dootti koom yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 50 irra eeggattu yookaan asaabattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe warri Joordaan diinaaranii miti kan irra eeggatanii warri immoo Beeruut immoo paawundii miti jechuudha. Kana gabaabumatti doolaaraan irra eeggattu yookaan asaabattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Egaa viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.